Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata qashtii akkami nagaadhaani nagaa kooti obboleeyyan tiyyaa gaggaarii fi qaqqaalii warri amantaa biroos ashamaa harka fuuni akkam jirtu nagaadhaani nagaa kooti. Nagaan kan koo qilleensarraan isin haa qaqqabuun isiniin jedha. Akkami naguma jirtu warri haaraa dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftanii koottaa seenaa maatii kootaatii manni keessanii waan hin dogoggore na gorfadhaa waan hinanii. Hin beeknes natti maatii na barsiifadhaan isiniin jedha wal jajjabeessuun aadaa keenya walaa jajjabeessinu waliif dhageenya walittis haa himnu isiniin jedha haadha dammootu waanuma isin beektanii kan hin beekin hin jiru isin yaadachiisuuf dura dursee ofii kootii akka hin daganne waan hin fedhee fi bakka xiqqoo natti jabaattu bifa gaafiitiin isiniif fidee jira dhumarratti gaafii gaafuriin hin qaba amma garuu xiqqoo na mataa isinii dhaha hadiisa nabii irraayi sallallahu alaihi wasallam Usmaan ilma Affaan ilma Abilaas barri dhaloota isaa lola Arabaa irraa waggaa 6ffaa yoo ta'e bakki inni dhalate Makkaan yoo ta'u gosti isaa Qureeshi ammallee hoogganaa musliimtota isa sadaffaadha. Warra dura gara biyya Habashaatti hijiraa deeme yookiin ammoo godaaneerraa isa tokko. Amma soddaa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam. Ani isinitti daawaa godhu osoo hin taane akka hin daganne ofii kiyyaa of yaadachiisuuf warri dagataa jirtanillee hoo jiraattanii hadiisa isaa barannee dabarree warri hafazdanii qomaa qabdanis zaadakallahu ilman hifzan isiniin jecha warra barataa jiruufi du'aayii godhaayii rabbiin isiniif haa laaffisu. Ammas soddaa rasuulaati ammas nama lola Tabuuk shoora guddaa taphate keessa isa tokkodha. Gaala 950 fi farda 50. Gaala 950 fi farda 50 nama kennedha. Akkasuma bishaan biirii yookiin eela 20 bite ammallee masgiida nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam 25 bal'iseef nama lubbuu isaatii fi qabeenya isaa diin kanaa gumaachee dabre jechuudha. Ani wanni gaafii isinirraa qabu bakkinaan gaafii qabu yeroo Umariin du'e hijiraa irraa waggaa 23ffaa irraa mootummaan isaa hundumti keenya ni beeyna. Bakka tanatti amma gaafiin kan koo hadiisni inni odeesse meeqa? Gaafiin kiyya kana tokkoffaani hadiisni Usmaan ilma Affaan odeesse meeqa? Inni gaafiin lammaffaan hijiraa irraa waggaa meeqaffaa hijiraa irraa waggaa meeqaffatti kan inni du'e? Hogguu du'u sana umuriin isaa hoo meeqa? Sadaffaan hogguu du'u sana umuriin isaa meeqa? Gaafiin arfaffaan soddaa nabii keenyaati jennee miti sallallahu alaihi wasallam haati manaa Usmaan ilma Affaan intalti nabii sun maqaan isheedhaa eenyu? Naaf deebisaa ani agasii fi xiqqoo hafuura fudhadhu akka naa deebistan abdiin qabaa komentii jalatti isin eegaa. Inshaallah naa deebisaayi sirritti akka naa deebistan abdii guddaan qaba. Daqiiqaa sekendii 3 qofaan isinii kennash. Akkasuma ta'eetiin isin eega. Gaafiin tokkoffaanii aanuu isinii haa deebisu. Hadiisa 146 Usmaan ilma Affaan kan nuuf odeesse radiyallahu anhu wa ardaa. Hijiraa irraa waggaa 35ffaa umurii isaa 82 kan addunyaa irraa deeme kan inni du'ee jihaada keessa osoo hin taane shiftoota Arabaatiin manuma isaa keessa marfamee manuma isaa keessa wareegamee fuula rabbii isaa deeme. Haati manaa isaa intalti nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam maqaan ishee Ruqiyaadha. Haati manaa Usmaan ilma Affaan maqaan ishee Ruqayaadha. Radiyallahu anhu warda.
Yeroo gaarii isiniif haa ta'u yooniin isinii dheeressee jiraadhe dhiifamaa waaniin an dogoggore na sirreessaa komentii jalaan naaf kaayaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.